Alfa. كاف سديتم كسسة دبكي يرتب دون كارتا إلا كارتان تاني كنني يو أسيتي فردي كنا أتعاطي ساندر بيتي جارتي يو أسيتي يو كان كتمادمات يو كان أدام فات سابادي أنا بوتسم كارتان نمتى كارتا ولا بوتاتي يعني تي بوتا ساكون كارتان نبغى كارتا سني كاف سديتم دون كسسة جابن ديبي سبري وسانة جزينا منا مرتين جزينا منا مرتايد قدنا ديبس يقول لي بس أسينا كسس ما زجاج الأبصر ما زجاج الروس أفر ما زجاج دبرتك كبرتك أي أسيوم أربان أسيوم يوم أنا ناقص أكلت تنت تبكات وجو ما عندي ما زجاج جنزب كني مالي نوجم أنا جنزب كوارك إيش رجريت من الشارع وترين جولي كمان أكا dugaan dhageenyu bira baay'ee fooyyees jira maaliif hoggaa jedhame namoota kanaan dura komii irratti kaasan jira haa ta'u malee amma horii baay'ee namatti tola tajaajila baay'ee gaariidha nama waan namatti toludha waa'ee bulchiinsi magaalaa Asallaa kun dura homaa namatti hin tolu ture naamusaan nama hin geggeessanii uffannaa nama Urmi kanaan ani sitti deddeebi'uu qaba. Inkwaan urmi kiyyaan dhiisidho isinuu dalagaa baay'ee qabdu hojiidhaaf baay'ee qabdu bu'aa tokko buufattanii manatti galuu yookiin mootummaadhaaf dhiyaachuu qabdu wannan taane irratti of fixuu qabdu. Wantichi kun dhimmichi kun sirrichuma bakkuma isa ilaalu irratti gahee hoo haala kaa argatu taate ana takkitti osoo hin ta'in uummata bal'aaf isin lafa dhiibee waa'ee mana kanaa namni nagaallee itti jira. Ogeessonni nagaallee hin jiranii ogeessonni falli falaallee isaan hin deebisne. Maalam daraaraan jarbaahan gannaa dabiirutti waraqata fidii koottee waraqata fidee dhufee gwaddanyaan keenyaa jennaan wajjin hin gadi koottaa jedha. Isatti dawwallaa inni wajjaarran jira namni abbaan guddaa inni bira jira natti hin tolu. Yoo inni natti hin tolu garuu yaada kee tokkaatti kenniitii deemii naan tolu. Biirootti nama beela ka'ee haxirii kiyyaan ala gadi beela ka'ee dabartee qabatte bootaa namichaa jedhee firdi beetii isaa. Firdi beetiin maal jedhu? Kibbaanuu kaabanuu bahaanuu lixaanii bilisa godhaate kana naatsaafa garamii eenyutti darbe kallattii kamiin jedhee jennaan dabdaabbee buliin qabne hanishii fuulduratti dhuftetti kara duubatiin itti seentee jedhe firdi beetiin kana laalee maalinni dabdaabbeen akkanaa kan buliin qabne tizaazii ajajamtanii akka tizaazii ajajamtaniitti siraatan deebisaa jedhanii amma dabdaabbee lammataan akka kun warqablee jiru maa jechuu barbaadeeti keessattuu bara darbe wanti bara haarawaa kanarraa jalqabee kan dura magaalaa Asallaa haaromni keessa kun baay'ee namatti keessa deemee innillee hubataa sakatta'aa waan hojjetu walii waan hojjetanii sanii baay'ee roobii fi jimaata dhufanii kisbiin dibbii kanatti hin boonu jechuudha. Ani waggaa 18 sanee bultii 20 masraa beeku asitti dulloomte naan jedha tokko kalee hojjaa keessatti buna dulloomseen jedha. Hooggansi maal isin jedhu? Hooggansa iyyatanii? Hooggansa si nama? ያንን ተናገሬ ለምን ቆየሽ አለኝ። የቆየሁት ከ3 ዓመት ወይም 3 ዓመት አልነበርኩም ከዛ በላይ ነው አልነበርኩም አገር ማለት ነው። ክልና ሰጥቼ ለአባቴ ነው አባቴ ደግሞ አልነበረም ልጁ አሁን ይሄንን እየተናገርኩት እንደውም አለቃው ጋር ወሰደኝ ሁሉ ብዬው ነበረ። ቆይተሻል ምናምን እንዲህ ወንበር ላይ እንዲህ እየተሽከረከረ ነበር ሲያወራኝ የነበረው ማለት ነው። አሁን መፍትሄ እንደሰጠኝ ይፈልኩት ደግሞ ቆይቻለሁ አውቃለሁ። አሁን ምን ማድረግ አለብኝ? hojjetu roobii fi jimaata dhufanii kisbiin dibbii kanatti hin boonu jechuudha. Ani waggaa 18 sanee bultii 20 masraa beeku asitti dulloomte naan jedha tokko kalee hojjaa keessattuu buna dulloomseen jedha. Hooggansi maal isin jedhu? Hooggansa iyyatanii? Hooggansa si namas bulchu? Isaan biran dubbata. Tizaazii fideetina isaanumaan hin goone maandisoota rakkoon hin jiru maandisoo. አሁን እኔ ማለት የምፈልገው ነገር ምክንያታዊ ሆኖ መፍትሄ የሚያመጣ ከሆነ ለዚህ ቤት ማለት ነው ይሄ ጥያቄ መፍትሄ የሚያመጣ ከሆነ ጥሩ ነው መናገር ይቻላል። ግን መፍትሄ የማያመጣ ከሆነ የኛ እዚህ ጋር ማውራት በቀበሌም የደከምነው ነገር ነው ጥያቄና መልስ። ስለዚህ ይሄ ነገር መፍትሄ ያመጣል ለህዝቡም ለሰራተኛውም መፍትሄ ነው ብለን የምናስብ ከሆነ መናገር ይችላል። እኔ ለምሳሌ አሁን በ96 ነው የተመረኩት ቦታ ልብ በሉ እዚህ ጋር በ96 ተመራው በ97 በህገወጥ መስቀልያ መንገድ ላይ ሰጡ መሐንዲሶች በህይወትም ያለፈ አለ በህይወትም ያለ አለ። ያ ነገር እንደ
ዘር ሐረግ እየተወራረሰ በቀጠሮ አንዱ መሐንዲስ አንዱን እየከለበሰ አንዱን እየከለበሰ ያ አየር ላይ ያለውን ቤት ለአራተኛ ሰዓት ከሰራው ሰውዬ ጋር ለአራተኛ ተሸጠ። ዛሬ ልጄ ግን ሊስትሮ እየሰራ ከእጁ ላይ ለቅሜ አገዳ እየሸጠ እየሮጠ እምብርቱ ሳይጠና ሰብስቤ ሌባ እንዳይሆን አገርን አዳካሚ እንዳይሆን ስራ ለምዶ እንዲያድግ ብዬ ከእጁ ላይ በምን ለቅሜ ተመርቼ የሰራሁትን ቤት መውጫ አጥቶ ቁጭ ብሏል። እኔ 73 ቁጥር ጎረቤቴ 74 ቁጥር ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚባል በዛ ቀጥ ብሎ መጥቶ እዛ 74 ቁጥር ላይ ነበር የሚገጨው ያ መንገድ። ያንን መንገድ ምን ቢያደርጉ ጥሩ ነው? በራሳቸው ስህተት ማለት ነው። አንዱ መሐንዲስ አንዱን በሽንሻ ነው የሰጡንን ምን ቢያደርጉ ጥሩ ነው? የተወሰኑ እኔ ስማቸውን መጥራት እችላለሁ እዚህ ቦታ ላይ እና ማስተር ፕላን ነው በሚል አዝረው ቁሪዶቹ መራኔ ያወጣሉት ለሌላ ሰው ተሸጠ። እኔ ከነጀዳኔ አፈርሰኔ ራወታኔ ቡርገነማሞ ጥላት ወፍቱ እንበርባል አማ አሲ ደቤዮ ትሰኔ ወነና እንጀዳኑ ህንበይጓል ቤተ ሳንኬሰቱ yoo dhugaa dubbataniitiin lakki wanni kun kana hoo jedhaman hoo isaan hin jedhan ati afuuftudha qilleensa ati akkana jedhanii haamilee ogeessota biraa dhugaa dubbatu san tuqaa jira jarreen kana wajjin agaammaa hin jira kun asitti dhufnu isaaniin jijjiiramanii walgaheedha kana sababaan yeroo keenya nyaataa jiran garamiin ofillee guddannee biyyallee guddisuu dandeenya sammuun keenya eega dharabachaa yaaddee harki keenya eega hanna bichaa baratte faayidaa keenyaaf guggufaa jirra malee biyyattii tana fufaa fayyadaan jiru beekta sammuun keenya gidira hoo taate harki keenya hannaaf hoo guggufaa taate homaa fayyadaan jiru biyyattii tanaaf isa kana ilaalcha keessa seensistanii mootummaa abbaa faqqadeellee haa ta'u yoo balleessite jedhe maa amma bilii nangoni jaju ani dhugaan ilmoo rabbiiti ishuma gabadhee tan du'a 97 irraa kaasee haga amma obboota lakkaa'e hoggameeqa immatti mana takkatti karaarra ijaaramte jecha ka asitti deddeebinu mee laali hoggameeqa hoggaa dargaggoo yookaan hoggaa keetta ilmoo ijoolleetiyya isin urmi kana nani sitti deddeebi'uu qaba እንኳን urmi ከያን ኢስቶ ካርታ kana ወጋብ ሰደስ ለከተለ ተፈሰለ ሙልኪል ከመጅከችን ጀመረ ፍርድ ቤትም ቆይ መልስ ሳኔት ነው እሳን ዋን እንታን ፍርድ ቤት ይደርሳት ይችላል አማ ለማታ ፍዛዝ ለማታ ተነካከባን ዱራ ደበርቴ ተጃተናጀ ደራቱ ገርባ ተገኮቱ አጭት ሲብክስና ኦጌንስ ኡሙሬን ሲሬሳ ቶኮ ተርካ isaan dur balleessan sun immoo isaanitti haadheekkamanii wanna bira haa jedhanii xaxamee immoo wanna biraatti ani manatti sannaakaa isaaniin jedha garagalanii maal jedhan iddattii tana addiriitii kasiin bahee asiin seeneesiis ani takku takkan barbaadu kan naa hayyamerra isarrattu kan na jiraachisu rabbii tokkicha. Ragicha waan hin qabanne waan suba ragaa subaan kennu warroonni ragaa san qabatan deebii itti kennanii ragicha waan hin qabanne waan suba ragaa subaan kennu warroonni ragaa san qabatan deebii itti kennanii ragicha waan hin qabanne waan suba ragaa subaan kennu warroonni ragaa san qabatan ini semua dipaksa ini semua mana juga jadi ada seni dapat memakai saya dapat senang lebih sih saya mata sedih diratus dan tagar bukan makanya bantuan itu foto kalau mana tidak diratus dan sama makanya namun kalau kisah diratus dan sering itu tulis menjelawan kasirri itu dimungkinkan kalau disebutkan bahasa Tiongkok segala sesuatu dan kan semua dimisa semua waktu apa kan semua nama kita nak nama itu
dhimma mana murtii keessatti wal qabate kallattiidhaan dhimmichi sun yeroo isa ilaallataa amma kennaaf deebii yoo asii nuti kennin kan itti murtaa'e sun qabatuu danda'a. Kan murtaa'e immoo haala kallattii amma kennaaf dhugaa isaa yoo argatuudhaaf itti gammada waan ta'eef komiin jiraachuu danda'a. Yeroo dhaabbatee jiraachuu danda'a. Kan dafee immoo istaandaardii keessatti raawwatuu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf kaartaa yoo wal qabate jijjiirraa maqaa raawwatee kaartaan isaa istaandaardii guyyaa lama ta'e kaartaa isaa istaandaardii isaa keessatti fayyadamu. Dhimma saniin immoo dhimma xiqqoo ragaan keessaa hafuu jiraate dhimma seenummaa itti gaafatamummaa nama dhiyeesse yoo jedhee jennee shakkiin immoo dhimmicha kan qulqulleeffachuuf immoo ragaa isaa mul'ifachuudhaaf namoonni yeroo itti deebi'ee irra guddaa ammoo akka waajjira keenyaatti hamma danda'an awwaarnis hojjettootallee abbaan isaa hogganaadhaan namoonni hatattamaadhaan akka keessummeeffatu. Maaliif abbaan dhimmaa yaa'u gosa jennee isaa ajajaadha. Abbaan dhimmaa itti fufuudhaaf danda'a. Keessummeessanii kan abbaan dhimmaa dalagaa ta'uu danda'a. Kan kallattiidhaan immoo dhimmi isaa sun sirrii ta'e kan jiraachuu danda'a. Kan immoo dhimmichi isaa sirrii hin ta'in hojjetu. Kanaafuu kan dhimma isaa sirrii ta'e waan argate waan kallattiidhaan nurraa argate sun argatee hin deemu dhaggeeffatuu danda'a. Kun immoo akkasuma danda'a waan ta'eef inni hojjetu. Amma wantoonni namoonni waan hunduu soorata fudhatan. Ministeerri amma namoonni dhugaadhaan keessiin isaanii fakkeenyaaf yeroo xiqquma ture inni ishee misunderstandingiidhaan deddeebi'an jiraachuu danda'a. Hundi isaanii immoo dhugaadhaan bu'anii fakkeenyaaf amma qabeenyaa durii waan adda addaa waan ragaan isaan guutanne qabatee qabu raawwachiisuudhaaf irraa jalaan raawwachiisuudhaaf ragaa isaa sun guutanne ishuu godhee kakaasu. Akka dhugaan immoo dhimmicha illee keessi mootu jedhu. Kan hundumaan baruu kan arrabsu maalidhaa ragaadhaan ragaa isaati. Kanaaf fakkeenyaaf ogeessa maandisaa ta'ee fi narraa wadha jedhe qaama seenummaa na dhugan. Qaamni keenya poolisii jira ispeeshaalii faayila san turan. Faayilli sun turuu hin taane dhimmicha ragaa san guutuu dhaban abbaa sadii ragaa kana guutusan guutachuu hin danda'a. Irraa jalaan ammoo ragaa san guutachuu dadhabee jedhe abbaa deemsaa hoogganaa itti aanaa akka waajjira kantiibaa irraa jalaan qaamonni ta'an jedhu. Baay'ee ani raawwatu taanaan qaamni na raawwachiisu yookaan qajeelfama dabalatee wanti qaamonni waan kana haa raawwachiisanii fakkaata. Abbaan adeemsaa jira, hoogganaan jira, aanaan jira, waajjirri kantiibaa jira, waajjirri kun jira. Yoo dhugaadhaan waajjirri kun miidhee amma sadarkaa kanaa deemee himachuu ni danda'a. Qajeelfama kennaaf waan fakkeenyaaf ragaan kun ragaa sirrii hin taane immoo kan itti deemu jira. Manaajimentiin ni jira, manaajimentii gaafa keezii abbaan dhimmaa jira. Manaajimentii dhiyaate keessiin sun manaajimentiin akka hiikamu gochuudhaaf yeroo baay'ee keessoota hiikamuu dadhaban immoo manaajimentii dhiyaate manaajimentiin kan manaajimentii ol ta'e immoo eenyutu hiikaa bulchiinsa magaalaati. Manni marii magaalaa jira bulchaadhaan itti aanaan keessicha qabatee mana marii qulqulleessee mirkaneessa. Akkasiin gara bulchiinsa qabiyyeetiin hojjetan hojii keenya hunda qabnee jira. Tajaajila abbaa dhimmaa kan akka nuti hojjennee qoqqoonnee ganda saddeetti magaalaa keessa qabnu qabannee ragaa abbaa dhimmaa seeraan kan agarsiisaa kan danda'amne immoo adda baasnee malee bu'uura beekamaatiin kan maayilaa qabannee qoqqoonnee hojjetaan kun ganda bu'anii ragaa abbaa dhimmaa kan ilaalanii qabiyyee tajaajilaadha mirkaneessanii bulchiinsa gandaa wajjin caasaa gandaa fi gandaa gadii wajjin ta'anii ragaa kan mana hojii dhiyeessu. Amma ragaa kana yeroo dhiyeeffatanii ragaan guutuu maaliif fakkeenyaaf qajeelfanni itti akkaataa bulchiinsa qabiyyee akkaataa qabiyyee durii fudhatu ragaan guutamne abbaan dhimmaa sun ogeessi waan jedhamu wannoo kan humna ture abbaan dhimmaa sun isaan argatee deemuu ta'uu danda'a. Haalli kanaan wal qabatee abbaan dhimmaa dandeettii ibsa jiru ni qabu. Ani illee yeroo tas ilaalaa ture. Yoo ilaalu ragaawwan fakkeenyaaf qabiyyee durii keessatti ragaan isaa gandatti qulqullaa'ee haayiliin isaa fi ganna isaa akkasumas dura gara galmee jiraachuu qabu.
جانم حال لرجعنا يسافر بهي ممكن رجعنا حال رجعنا تموت منو دي وهي سافر في مغامرة تانية وهي رجعنا رجعنا بعد ما تسميه وني تو لا يصير على الجواب أنا أسرع كوني كده هذا وجي كنا لا بس يعني كذا كذا ما في وجي لا وجي تسميه وجي تسميه ثم بتقول تسميه وجي تسميه هذا وجي ساعات يجي ده بس ميه وكنا بيا لا ولا أو تسميه ولا ده لقى يجي دي أبغى دي ما بقول كوني أبغى دي ما بقول كم مسلم ليه كذا كوني أبغى دي ما سكين لاني ده لا تبغى تقول يوتيوب وين كوني لالي يبي وجهة كوتشي كوني كوني لالي لكن يبون لكن ناولي ترى ما نبي مكشوف نندو اللي أبغى ما ديزني ولا نشوف نما نبي تقولوا في أموري كلام سيراس سيجي نجواتي خرافني لا لا من أشوف لون دينوس أكمل لي وان بايك كذا كذا ما هو يوم لو سكين بقولنا نانو كمالنا نانو كمالنا dan kada dikhawatirkan sebenarnya hasilnya asiji karena berarti dia lakukan berarti dalaga juga ibarat nanti sini dan kan jadi baca jadi ini hanya saja ya ada dapat mutumat sudah sedikit dapat mutumat sudah sedikit juga dan kan dia ibarat dan nanti berbeza dan dia jadi ini mau ini semua dua puluh saja sih komisi saja sudah komisi sana ijoollee asirraa amma daandii mootummaa iddoo ani qabadhee irratti hojjetaa jiru dhiibameera nafaasirraa jedhee yaada isaatti laasaa jiru lakki daandii mootummaa fayyadamuun dirqama kun madda walitti bu'iinsa keessatti hin danda'u namni adda baasee isinitti agarsiisa isin iddoo isiniif kennamee mootummaan itti akkasii baasee isin mirkaneessa qofarra hojjechuu dandeenya. Waan jedhuun adda baasnee daangaa isaanii itti agarsiisnee jirra. Waan morma kanaaf itti galanii hojii eegalanii jiran isaan kunniinis daangaan adda bahee itti agarsiifamee jira. Ammas wanti hojiitti seenuu isaan jiru. Kanaaf ofiisis akka ta'e ilaalee akkaataa ilaanii namatti ilaanii hayyamu fi haala qabatamaa naannoo kan jiru hiikootti kennuu qabna waan jedhu irra dhaabbanneet ogeessi cirabee nama isaa osoo irratti dhiyeessan kana ragaa isaa kan inni dhiyeessu ragaa achirraa qabu qabiyyummaa achirraa qabu akka inni dhiyeessu maxxansnee jirra oromoota ammaa eegaa jirra guyyaa isaatti ta'ee olii jira nuti dandeenye ragaa isaa mana galanii baasnee ilaallee akkaan biittaan hojjechee ala bahee mooraan alatti baadhimmaa wajjin akka inni godhe Daun ini hojjetaan abbaan immoo hojii ta'uu danda'u yeroo hojii saayitii barbaadame sanis asirratti galmeen jira saayitii deemuu barbaade eenyu wajjin akka bahe ganda kama akka deemu galmeessee saayin godhee baate mallatteessee baate kanaan alatti beekamtuu kanaan alatti kan ta'ee beekamtuu inni lammaffaa immoo furee ganda ramade furee ganda ramade sun bahee yeroo guyyaa hojii taate guyyaa fitta taate guyyaa kamisa ganda ta'ee bulchiinsa caasaa gandaa hojii abbaa dhimmaa achitti illee ragaa isaan funaana dhaqii mana isaa kan ilaala mirkaneessa ijaaraa isaa funaanee guddaa kun beekamtuu kanaan alatti garuu namni dhuunfaa mana hojii bakka hojii abbaa dhimmaa haalli itti beekamu jiraanna itti deebi'ee ilaalaa jira miidhaan abbaa dhimmaa keenyaa saayikilii lafaa isaa irratti garuu ni dhabamsiisu ni badani. Karena waan beekuuf hojii kaanistaraa hojii ijoo keenya boonee hojjetaa jiru. Hojiin kaanistaraa mirga haarawaa abbaa dhimmaa sanii uumu. Mirga uumame sana ragaa san funaantee haala argannaa isaa adda baastee yoom argate, eessatti argate, akkamitti argate, bara kam argate. Wanni agarsiistuun kanaa galmaahee, dhummaahee, awwaallee ta'ee gara sana biiftuu dhalachuu yaadu. Guyyaa kana faayidaan isaa maali? Tokko galii mootummaa qaba. Lammaffaa mirga guutuu
Keessa mana uumaa bultuu abbaan dhimmaa lafa isaa irratti kan hojii haala lamaan laala miidhagfama. Tokko namni fayyaanis humni isaa yaada isaa dhugaa qabatee miidhama isaa dhugaa qabatee jira. Sirriitti akka mana hojii kanneen laala. Lammaffaa tafaddaalli gidduu seenee ajandaa mana hojii kana gochuu yaala. Ni mana hojii kana irratti kakaasuu yaala. Sababa faayidaa isaa dhabeef abbaan dhimmaa akka deddeebi'u mana hojii irratti abbaan dhimmaa akka komii dhiyeessu gochuuf kaa'amee jira. Isaan sanii as keessaa baasuuf yaallee jira. Olmoos ammallee baasnee xumurre jechuu dandeenya. Isaan afanis faanaa amuree yaada musliimii biyya kan galeessa godhannee tarkaanfii barbaachisaa fudhannaa ulfaataa jalatti